Harka dhaggeeffattootaa fi daawwattoonni Oromiyaa Miidiyaa Teknooloojii akka mana jirtanii fayyaa keessanii jechaa nageenyi kennaa kan onni irraa maddee bakkuma jirtanitti isin haa ga'u jenna. Akkuma beekamutti keessummaa tokko guyyaa har'aa keessaanuyyuu haala amantii musliimaa biyya keessatti taamaa jiruu fi taatee garaagaraa irratti yeroo ammaa kan qabadheetiin isinii dhufe. Akkuma beekamutti naannoo Gondarii fi yookiin immoo waa'ee amantiitiif jecha yeroo ammaa kana masgiidaa fi amantii musliimaa irratti dhiibbaan taasifamaa jiru irratti maalidha? Maaltu duuba jiraa fi tarsiimoon isa duuba jiru hoo eenyu? Maaliif barbaachise kan jedhus guyyaa har'aa akka waliin turru ta'a. Sagantaa keenya hanga xumura sagantaa keenyaattis nu wajjin turtii gaarii isiniin jedha. Yooyyaa maqaa Oromiyaa Miidiyaa Teknooloojiitiin baga karaa Oromiyaa Miidiyaa Teknooloojiitti dhuftan isiniin jedha. Ayyaa galatooma uffata Miidiyaa Teknooloojiin nafeeru keessaniif hedduu galatoomaa isiniin jenna. Horaa bulaa deebana miidiyaa keessan miidiyaa bakka gahuu ka guddatu rabbiin isin haa godhu ulfaadhaa guddadhaa isiniin jenna. Aamiin imee ka har'a keessumaanuyyuu keessummaa kiyyaa kan guyyaa jalqabaati asumaanuu isinis maqaa uummata Oromootii fi maqaa Oromiyaa Miidiyaa Teknooloojiitiin fi daawwattoota keenyaatiinis isin galateeffachaa keessumaanuu guyyaa har'aa marii addaa tokko kan qabannee dhufne keessaan waa'ee amantii musliimaa irratti haalli amantii musliimaa kun maalidha? Rakkoon isaa hoo maali? Keessumaanuyyuu Oromiyaa fi naannootti biyya Itoophiyaa jedhamtu san keessatti duulli amantii musliimaa yookiin uummata musliimaa irratti taasifamaa jiru irratti kan guyyaa har'aa waliin marii goonu. Keessaanuu waa'een abbaa amantii irraa keessaan uummanni Oromoos akkuma kanaan akkuma amantiittis maaltu ta'amaa fi maaltu ta'uuf deema waan jettanis yaada keessanii fi keessumaan waan amantii keessattis ibsu kan nu kaaftan ta'a. Asumaanii mee maqaa keessanirraa nu eegalaati maqaa dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenyaatiin asumaan tinuufufaa. Inshallah galatoomaa isiniin jechaadha. Carraan kennuu keessaniif maqaan kiyya akkuma beekamu Abuu Yahyaa jedhama. Kabachiifatuun lafa isaa jira. Saniin achitti maziinni gubate bara maraa maziinni gubate finna osoo waan lama ajjeefamu biyyaan bayu yoo balleessa ta'e seera dhiyaatee seeraan gaafatame adaba malee namni tokko du'uu hin qabu. Namni balleessaa qaba murtiin itti kenname seera jala bulee kabaja gartee egas immoo waan balleessisan gartee egas kabajaan gaafatame akkasitti jedha malee ajjeefamuu hidhamuu tumamuu seeraan alatti hin barbaachisu jechuudha. Kun osoo lafa jiru gizee hunda diina jala fiinnee diinaaf gurmuu taanee diinni deebi'ee immoo gurmuu nu taaneef san galluu nutti baasee deebi'ee nu gorra'uuf nu qaluuf takka takkaan kaayyoo ofii gartee kaleessa waadaa walii seenaniif waadaa seenan irratti fe'uudhaaf nutti as deemaa jiran malee rakkataniitii miti. Hin rakkanne walillee hin rakkifne ofii wal lolaa jiran namni tokko ka isaanii lolaa jiru hin jiru. Ofii wal fixaa jiran namni tokko ka isaan fixaa jiru hin jiru. Obboleessi yoo kiristaana ta'e obboleessi islaama obboleettii yoo islaama taate obboleessi islaama abbaa yoo islaama ta'e intalti isaa kiristaana kanumatu wal fixaa jira jechuudha. Kun ofii isaan nu maaltu nu gahe wanti isin gahe Oromiyaatitti tahee islaama Oromiyaatitti tahee wanni isin gahe jiru waa'ee amantii keessanii immoo kabachiifatuun waa'ee islaamummaa keessanii irra dhaabattanii dubbattanii hiriira itti baatanii kabachiifatuun isinirra waan jiru saniin alatti Amaaraan maziinni gubate Amaaratti eegasanii immoo akkana ta'e islaamni Amaaraa akkana ta'e ana naan fudhatamne haga amma sa'a kanaatitti guyyaa sadii moo lama geennee jirra naan fudhatamne hiriirri garaagaraa ka amma waliin hoohoo jennu kun naan fudhatamne bu'uurri hiikamuu qaba jedhee amanaa waan bu'uuraa irratti hojjetu dhallee qabna jechuudha. Kanuman jedha bakka kanarratti inshallah. Akkuma Oromiyaatti hiriirri taamaas ture guyyaa kaleessaa magaalaa Finfinnee akkuma kanaanii magaalaa Dirree Dawaa irrattis duulli garaagaraa keessumaa mormii garaagaraa dhageessisaa turan. Mormii kana keessatti dubbiin dubbachaa turan keessumaanuu fannoon Amaaraa keessumaanuu biyyattii san shororkeessaas kan jirtu fannoodha jechuudhaan ammaa kana kan dubbataa jiran. Garuu mootummaan Abiyyi Ahmad ammoo fannoo ammaa kana Oromiyaa keessa galchee ilmaan Oromoo keessan Wallagga jiddugala hawaasa keessatti keessumaanuu Shawaa
kanammaa kana ficcisiisaa jiru fannoo. Mee kanarrattoo maal jettu ummanni Oromoo fannoon Amaaraaf hin tolle Oromiyaa keessa seentee duula Oromiyaa rabbanaa jirtu kanarratti hiriira kaba'uu dadhabe waan kanarratti gaafa ofii du'u hiriiran baane gaafa Ormaa maaliif duula Ormaa baha kan jedhu kanamma irratti nu dubbattan kan ilmaan Oromoo akkuma amma isin dubbattanitti har'allee fannoo isaan keessa jirtu fannoo ilmaan isaanii intala isaanii ajjeesaa jirtu abbaa isaanii ajjeesaa jirtu mana Wallaggaa fi giddu galeessa keessa gubaa jirtu irratti ummanni Oromoo dammaqee maaliif ka'uu dadhabe jettamee kanarratti sirrii waan tokko nuun jedha irratti sirrii waan tokko nuun jedha. Kuni kana ifatti akka isaa walii galanii walii hojjetaa turan ifatti dubbannee duratti bira dabrinee kana ifa hojjetaa jiranii ka ummanni bahee balaaleffatu kan aartee tokko kana ka ummata waliin ummata galuu didee ummata hubatuu dide tahee hubateetuma gartee wallaalee gowwoomaa jira tahee kunnuun galle je'ee hubadhaa kanaayyuu kan aarse jechuudha. Dheengadda waraana mootummaadhaa nama haga fixee hin beektanii dhaga'ee jira namni sooshaal miidiyaa irratti gara karrayyuu kanaan itti seenanii ka ajajaan waraanaa keessa jiru lafarraa fixanii jiran hidhataa jechuudha. Fixanii jiran isaan achirra finxaaleeyyii jedhanii finxaaleeyyii bichaadha isaan jedhan finxaaleeyyii isaan jedhanii waan si ajaa'ibu finxaaleeyyii isaan jedhanii kama isaan akka paartiititti walitti dabalamanii illee dhaabaan walii wajjanna jedhanii walii galanii biyyattii amma lixaa san keessatti Amaara keessatti walii wajjataa jiran jechuudha. Walii wajjataa jiran kan seera kabachiisuudhaaf waraanaan lafarraa fixan kami kammoo gartee egas immoo walii wajjanna jedhanii ummata nagayaa mana isaa gubanii qe'ee isaa keessaa baasanii mancaasanii qe'een isaa lafatti haftee namni marti booyaa akkasitti qe'ee ofii keessaa bahee gara seenuuf gara galu wallaalee rakkatee rabbi ofiitiif booyaa jira kun rabbi furmaata fidu furmaanni rabbi biraayi jechuudha. Ummanni immoo akkami akka hubatuu didee kanuu galuu didee kana akkamitti nama mootummaan walii wajjataa jiru mootummaan naannoodhaa walii gallee walii wajjataa jirra jedhee miidiyaa irratti gadi bahee dubbatu dhagahuu dhabammoo osoo dhagaya wallaalanidha kanu dhibee tokko kana. Eenyuun balaaleffatan bar eega balaaleffatan mootummaa isaan waliin wajjatu san balaaleffatuun dirqama ta'a. Ammaaf ka mootummaa kaa hoogganaa jiru mootummaa san jalatti hojjetaa jiran mootummaa san waliin hojjetaa jiran mootummaa san keessatti hojjetaa jiran atamma osoo harki si kabalu luka akkamii komatta harka kasi kabale fakkeenyaaf harkatu miilarra jira jedhan harka kana ka waa hojjetu miilli ittiin deema malee ka waa qabu ka waa gafuru harka ajanyi mata fakkeenyaaf mataan kun waa hunda hojjeta waan asii gadi qaardaa kana homaa asii olii kana hundatu hojjetee ittiin deema as keessa waan guddaa jira jechuudha. Kana keessa biloonii kana keessa xiqqoomesii waa ta'e taanaani qaamni asii gadi ka argitu guddaan kun hojjetuu hin danda'u. Osoo mataan jiru akkamitti waan asii gadi kana komatan. Mataan silaa mootummaa bulchu kana uummanni ka beekuu qabu. Ka hubatullee qabu uummanni kana. Ka walii hojjetaa jiran mootummaa biyya bulchaa jiru. Mootummaa naannoo sanii walii hojjetaa jiranii. Gizee gartee walloon irratti illee duulaan wal ta'anii duulaa jiranii. Gizee Oromiyaa irratti illee kunoo karaa Wallaggaatiin seenanii hawaasa buqqisanii hawaasa boochisanii hawaasni sababa isaanii buqqaa jirra jedhanii nama walirratti rashananii Beeshaangul Gumuuziin akkasitti rashananii akkuma san Karrayyuu akkasitti gartee seenanii daangaa Karrayyuu irraa rashananii isaantu hima kana miidiyaa isaaniiti. Waan nu jennee miti miidiyaa isaanii irraa dhageenne jechuudha. Finxaaleeyyiin akkanatti achi seenee akkana godhe ka jedhan kana hunda gabaasanii jiran. Osoma kana gabaasanuu osoo kana dhagayanuu osoo kana gartee egasii beekanuu akkamitti gadi ba'anii addatti baasanii faannoo bichaa akkami balaaleffata ka jedhutu nama dhiba. Nama dhiba ka nama dhibu kana bar kana ummanni keenya dammaquu qaba. Gizee makamuu wama tokko argee hoohoo jechuun barbaachisu. Dhaabatee addaan baafachuu qaba jechuudha. Garan miizanni jira jechuun
garamitti miizanni dabe jechuu dhaabatee yoo laalle hohoo hima argeef gadi bahee fakkeenyaaf maziinni gubatuun nama gaddisiisa gadda guddaa mana rabbiitti gubate qur'aanni kasanirra guddaa kasamaawaat irraa bu'e kalaamni rabbii alamaa santu gubate nama gaddisiisa dhuga ka gube eenyu ka gubsiise eenyu kana laaluu qabna kana laaluu qabna gubaa ka jedhu eenyu numa nu balaaleffannu kama mataa irra jiru san ta'uun isaa shakkii malee wannuun gaafachiisuu siniin jedhaan shakkii malee kana beennee nuti akka gartee hawaasa islaamaatitti ka amaaraallee nu as dabalame ta'ee didellee nuti dhaabbata cimaa kenna gartee ka majlisaa san haga inni dhaabbata cimaa ta'ee as nu bahutti malee rakkoon kenna furam waan faannoo balaaleffatuuf deemnuuf hin qabnu faannoon nu bulchaan jiru kan nu bulchaa jiru mootummaa PPT mootummaan PPT dandeettii yoo itti qabaate hawaasa islaamaati waan inni gaafate deebisu yoo gaafatuu baate gaafii mirgaa karaa nagaatiin itti fufu kanuma malee waan addatti baasaniitiin adda gartee finxaaleeyyii mililikii adda baasanii balaaleffataniif takkan argine jedhee hubadha jechuu akka kiyyattan. Okay, mee kara dhumaatti deemaa jirra sagantaa keenya sumaanii mee carraa dhumaa irratti waan hanga ammaatti isin hin kaasin yookiin immoo ani isin hin kaasin yoo jiraate asumaan carraa isinii kennaa sagantaa keenyas goolabuuf deemna yeroo isinitti hin dheeressu. Okay, galatoomii jazakumullahu khairan waffaqakumullah rabbi sirra hajaalatu numara nama khairii hojjatee amaama rabbiitti milkaa'u rabbi nu haa taasisu. Biyya tanallee biyyi tuni ربي هاسرسو رغودا كسرسو ربي كين بلا سرايو غافنا ربي هاسرسو نما يسي كيس جيرو كان اللي ربي هاسرسو بي نما بي تاتي ملي دغافي غارافي تلو إسا كيس جيرو نما تاتو بيش نما تاتي وني نتجنو أكا دامساتي بي نما لفاق أبدي بي نما أدوق أبدو namni gartee egas immoo achi keessatti daldalaa garagaraa daldalaa jiru biyya san harkaa qaba jechuudha. Mootummaan akka mootummaatitti nama lafa jiru kana waliin wal ta'ee osoo hojjatee nama biyyi dhagahu waliin osoo wal ta'ee hojjatee furmaata biyya tanaa eenyuun harka jirti eenyutu danda'ee biyya tana eenyu waliin amansiisaa eenyu waliin gartee biyyituun gartee yoo bulche biyya taati jedhee osoo of laalee lolli kaduraatu hingayaa waggaa tokko oliif gara waggaa lamaatiif itti fufaa ture hingayaa ummata kana bilaashatti dhumataa jira waan ta'eef ummanni kun raasatti dhumataa jira waan ta'eef gama kaaniin hawaasni islaamaa mazinni islaamaa karabbiin nama dallanuun karabbiin nama komatuun karabbiin adda kullukum raa'i wa kullukum mas'uulun an raa'iyati marti keessantis seedha waan tisisanirraa ganaa gaafatamtanii itti gaafatama qabdanii amaanaan biyya kanaa nu harka jira jettanii isinuu miidiyaa irratti baatanii dubbattanii amaanaa biyya kanaa akka biyyi isin harka kaateen gaafii ummanni isin irra kaatee deebistanii bulchaa jirtaniif bulchaan jirre san ka isinuu argitan kanullee waliin arginu kana tahaa jira biyya kana biyyi kun nagaa argatuuf hayyoota jiru jaarsota jiru manguddoota jiru ka haqqii qaban ka afaan qabamanii taa'an kana waliin osoo walitti deebi'anii biyya kana gara furmaataatitti osoo achi deemanii jedhee yaada kiyya isin gaafadha kabajaan isin gaafadha wanni ani isiniin jechuu barbaadu biyyi kun biyya guddoo namni miliyoona 100 olitti keessatti argamu biyya guddoo namni isii keessaa guddoo lafti isii guddoo kana kan namni isii keessatti barateellee lafa ciisu kana ardha namni gariin osoo bulchiisni isaa harka jiru har'a dhuunfaa nama tokkoo qabatee dhuunfaa nama tokkootiif nama tokko arrabsaa jira namni biyya bulchu arrabaan waan garagaraatiin namaan jedhee nama bulchuun hin danda'amu mootummaan egaa akka mootummaatitti nama bulche ka isa arrabsellee ka isa qeeqellee ka isa waa jedhellee hunda isaa ammatee fudhatee anaaf jedhanillee yoo jedhe isaafillee yoo hin jennellee ofi qabee akkasitti biyya kana osoo bulche gaarii taha warri isaan waliin hojjetaa jiran hedduu warri baay'een biyya diigaa jiran malee biyya ijaaraan jiranii biyyi kun gara ijaaraatitti akka deebitu yoo barbaadan
namni baay'eetu lafa jiraa nama kana waliin mari'adhaa nama biyya alaa jiru ka biyya keessa jiru kana waliin gatteettanii osoo mari'attanii biyyi kun gara gartee egas immoo of duraatitti osoo deemte biyyi tun osoo gadi dhaabatte biyyi tun osoo gartee miilaan lafa dhaabatte biyyi tun osoo miilaan gadi dhaabatin waggaa 2-3 lakkoofsiiftee jirti diigamaallee jirti namni akka itti wal ajjeesaa jiru duuti nama akka baay'ataa jiru argaa jirtanii fakkeenyaaf Amaara keessatti lubbuun amma gartee samoonii duute kuni akka itti duute argaa jirtanii Oromiyaa keessatti akka itti du'e argaa jirtanii namni biyya bulchu biyyi isa harka jirtu namni akkana wal ajjeesuun qaanyiidha saalfiidha osoo mootummaa qabdu namni akkanatti miskiin raasa dhumatuun saalfiidha qaanyiidha kana laaltanii biyya kana akka afotti ceetu yoo barbaadan osoo hayyoota ofii waamtanii dogongora keessan ka gartee egas immoo sababa isin bulchitaniin namni dhumate kan ofitti fudhattanii osoo biyya kana gara eegasanii nagaatitti osoo ooftanii jedhee isin gorfadhaa isin himaa isinin jedhaa kanaaf kanuma hawaasni islaamaa ka Oromoo hin ijaaramne ijaarama yoon ijaaramne yaayyiin garagara baaftee nama nyaatti jechu nama wal ijaaree nama tokko ta'e nama wal qabate diinni tokko isa keessa seenuu hin danda'u jechu har'a diinni kun waan biyya ofii keessatti hojjete waan naannoo ofii keessatti hojjete Oromiyaa keessatti illee yeroo tokko miti yeroo baay'ee facaasaa jira jechu facaasaa jira facaasuuf deemaa jirallee irra caalatti jechu irra caalatti irratti hojjetuuf deemaa jirallee jechu kanaaf ummanni Oromoo ummanni islaamaa ta'ee waaqeffannaa ta'ee osoo ijaarri gama Oromiyaatiin akka gaariitti lafa qabatee deemee jedhee isin gorfadhaa sirritti kanarratti yaaduu qabnaa kanarratti hojjetuu qabnaa gara tokkummaatitti dhufuu qabnaa tokkummaa jedhamu kun waggaa dheerarraa haasawamaa ture tokkummaan amma ka Oromiyaaf Oromiyaan qofti tokko taatee irratti hojjetu osoo ta'e kana jechuudha. Oromiyaaf Oromiyaan tokko taatee osoo irratti hojjette kana lafa qabsiisuu qabna jechuudha. Kun lafa yoon qabanne nuti Oromoon akka Oromootitti dhiiga Oromoo osoo qabnu yoo wal qoqqoonne yoo wal dhiibne kun kana osoo jennee kun kana jennee osoo waliin dhiibne akka Oromootitti akka bilisummaa Oromootitti akka Oromoon itti bilisoomutti osoo afotti achi deemne eessan Oromiyaan garamirratti duufee jira eessan bilisoomuuf deema ummanni bareechee beeka jechuudha. Mootummaallee haa sodaatu malee mootummaallee haa gartee egas immoo mootummaan kukkiya jedhee gariin illee haa kabaju malee eenyu akka gartee biyya kana cabsuuf biyyi kun akka cabuuf deemtu biyyi tun akka diigamuuf deemtu xiqqaan hadha dhalatee afaan barateellee beekee jira jechuudha. Maaliif mootummaa kanatu har'a nama kiyya jedhee namni hedduun mootummaa kanaaf bitamee jira. Mootummaan kun yoo xiqqaate nama Oromoo keessatti guddatee dhalatee jedhanii akkasitti gartee egasii beekanii waliin deemaa jiran jechuudha. Kanaaf yoo kana ta'e inni illeen Oromoo akka itti ijaaramtu Oromoon akka hin cabne Oromoon akka eegasan immoo diigamne godhuu irratti hojjetuudha qaba. Isaafis dhaabni kan qabu kanuma ammallee Oromiyaa warri bulchitan Oromiyaan akka hin diigamne akka hin cabne irratti hojjetuu qabdanii kanuma ka dhaabnu dhaamsa kana sirritti qabannee odoo irratti hojjenne jedhee amanaa. Rabbiin biyyateen Oromiyaa takka taate Rabbi nu haa agarsiisu. Oromiyaa ijaaramte Rabbi nu haa agarsiisu. Oromiyaan ijaaramte biyya san utubdee deemti jechuudha. Quba qabaatuu qabnu dubbiin anjabeessee jedhu Oromiyaan ijaaramte Oromiyaan takka taate Oromiyaan gartee akka Oromootitti of taatee deemte osoo Afrikaan guutuullee dhuftee Afrikaan guutuullee osoo dhuftee Oromiyaa cabsuun danda'an gaafa tokko taate nutu ofii wal cabsa malee namni nu cabsuun danda'u. Akkuma hayyuun tana dura dhaamee diina taakuu takka itti gerinaa dabarsee ciqilee isin gaafataa jedhee isin himaa ture san isinillee Oromiyaa tanaaf taakuu miti libsuu takka waan Oromoon ta'e rakkoo Oromoo akka gartee ija banattanii dunuuffattanii akka itti deemtanii rakkoo Oromootti deemu hunda akka irraa cabsitan isin gaafannaa kanarratti akka hojjettan kan akka hojjettan kanarratti akka hojjechiiftan kanarratti akka walii galtan yaada irra wal dhabdan mariidhaan akka furattan akka yaadaan walii galtan akka marii walii galtan jedhee isin gorfadhaa. Horaa bulaa nagayaan ta'a biyya teenya biyya nagaa Rabbi haa godhuu Rabbi haa ijaaru Oromiyaa tana takka Rabbi haa taasisu
ربين أورميا إجارم تربي نهاجر سيسو نما نديقوف ديمو تبيسان ديقوف ديمو تبيسان ركسوف ديمو تبيسان فجأسوف أورميا فجأسوف أورميا تمسيسوف أورميا تجابسوف أيو أورمو بوتشيسوف ديمو أبني تيسا هاتاتو إذن ربيتين إيه أبني تميسات يروف اتفايا ممالي ورّي إسان درا حساسا كيسة دوان دلق سيسسوني هندي إساني أبني تم إساني تاتي هنش أبني اللي كان بود اللي ركون كن إما دبرا حواسني كن إما هفا غاف هفه ركو هفه كان غرتي إيغا ربين غرتي كيسا غاف باسه غاف سرقو كان كيسة ترججون حواس إسلام أفو في أورمو أفو تلي ملتون إيغا شكين كبو kanaaf akkasitti gartee gasi Oromoof waan gaarii hojjedha Oromoon boochisina haati Oromoo kaleessallee boottee dhallee sirri booyaa jirti kun isiniin ta'u ilmaan keessaniin ta'u hormaata keessaniin ta'u Oromoo gara tokkotti akka ooftan kabajaaf jaalalaan isin gaafannaa isiniin jenna rabbi tokko nuu haa taasisu tokkummaa kana rabbi nuu haa fidu tokkummaa kana jenne waa meeqa taane tokkummaa kana ammallee rabbi nuu haa fidu jenna asumarratti irraa bu'aa. Okay, hora bula de bana sinisi guyarra yaada keessumaanu ummanni muslimaa kan Oromiyaati fi kan Amaaraa jidduutti itaamaa jiru irratti kan irratti yaada keessannu kennu keessaniif maqaa Oromiyaa miidiyaa teknooloojiitiin ulfaadhaa hora bula de bana sinin jedha. Isinillee kabajamaa dhaggeeffattoota keessan hordoftoota keessan waliin nagaan hora bula de bana isin jaalannaa isin kabajinaa miidiyaa keessanillee miidiyaa guddatee حواس إسلاما تجاجله حواس أورمو تجاجله أكسم غرتي غسي نانو تجاجله جل ربين هاتايسو ميديا ركونا ما فرو رب سنيها قدو إسن ربها قدسو جباتا والإجارة كما والابتديات تاني سنين جنة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dhaggeeffattoota taafi daawwattoonni Oromiyaa miidiyaa teknooloojii akkuma argaa jirtanii fi akkuma argaa jirtan kanatti halli yeroo ammaa kana biyyattii san keessatti deemamaa jiru keessumaan shirri duubaa qabaachaa jiraachuu isaatii fi shirri duuba jiru ammoo akkuma beekamutti mootummaa federaalaatii fi mootummaa naannoo ta'uu isaa kan yeroo fi yeroo keessatti ammaa kana iftoominatti mul'achaa jirudha. Haaluma kanaan immoo duulli yeroo ammaa kana biyyattii san irratti ta'amaa jiru duula duguggaa ilmaan Oromootii fi akkuma kanaan duula duguggaa ilmaan Musliimaa fakkaata. Haa ta'u yeroo ammaa kanatti uummanni Musliimaa kan Kiristaanaa fi kan Musliimaa yeroo ammaa kana biyyattii san keessatti keessumaan naannoo Oromiyaa keessatti rakkoo isaan jidduu hamaa fiduu fi yookiin rakkoo xaxaa biyyattii san addaan diiguuf deemu waan barbaadaa jiraniif kanaaf ammoo uummanni Musliimaa fi uummanni Kiristaanaa Oromiyaadha waan kanarratti xiyyeeffannoodhaan akka irratti ilaaltan dhaabbattanii akka ilaaltan jechuun dhaamsaa hachuu kennaa fi keessumaan sheekee Abo Yayyaati haaluma kanaanii dhagaa maqaa dhaggeeffattootaa fi daawwattoota Oromiyaa miidiyaa teknooloojiitiin waan hanga ammaan wajjin turtanii fi oolmaa gaarii kan bultanis bultii gaarii isiniin jenna. Assalaamu alaikum.